Maqabbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu Waaqayyo tokkoon amiin. Kabajamtoota jaalatamtoota maatii Waaqayyo kan jaallattan Waaqayyo Gooftaan caalchisee aga du'a lubbuu isaatti kan isin jaallatu ijoolleen haadha keenya qulqulleetti dubroo maaramii jaallattoonni ergamoota qulqulloota Waaqayyoo lafaa fi iddoo jirtan maratti nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa bagaa guyyaa dhaloota Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'ee baga waliin geenye baga gammaddan baga gammanne jechaa yuutuubiin keenya sagantaawwan babbareedoo waa'ee ayyaanaa ilaalchisee sagantaa babbareedoo qabatee isiniif dhufee jira. Sabskiraayib taasisuutiin maatii nuuf ta'an dhaamsa keenya guyyaa dhaloota Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ilaalchisee taphoota gaggabaabaa faarfannaawwan garaagaraatii fi walaloowwan garaagaraa isin biraan ga'aa jira. Ammas kanatti aansee kan isiniif dhiyaatu sagantaa tapha gabaabaa mata dureen isaa ayyaana dhaloota Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin akkamitti kabajna kan jedhu qabatee isiniif dhiyaateera. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Kallattumaan gara tapha gabaabaatti isin dabarsina. Qopheessee kan isiniif dhiyeessu oboleeti keessan lidiyaa walatta walliidha. Turtii gaarii. Yaa Waaqayyo yaa Gooftaa galanni fi ulfinni siif haa ta'u. Sa'aatii kana guyyaa kana waan nageesse galanni siif haa ta'u sin galateeffadha yaa Waaqayyo abbaa koo. Guyyaan kun immoo guyyaa addaati. Guyyaa dhaloota Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Waaqayyo kan jaalate kan inni filatetu guyyaa kana ga'a. Anas immoo akka cubbuu kiyyaa akka balleessaa kootii otoo hin laalin akka arjummaaf akka jaalala keetti guyyaa kanaan nageesseetta Waaqa koo galatoomi uumaa koo galannii fi ulfinni siif haa ta'u. Yaa abbaa koo ulfaadhu. የምስራች ደስ ይበለን የምስራች ደስ ይበለን የዓለም መድኃኒት ተወለደልን ምስራች ደስ ይበለን ድልልልልል akkam namatti tola guyyaa xalayaan garbummaa keenya itti nu barbadaa'uudhaaf fayyisaan keenya nuuf dhalateedha. Itti nu barbadeessuuf fayyisaan keenya nuuf dhalateedha. Guyyaa baay'ee namatti tolu nama gammachiisudha. Kanaaf mana hiriyaa kiyyaa deemee hiriyaa kiyya fuudhee gara mana amantaa deemne Waaqayyoon galateeffachaa guyyaa kana gammannee oolutu nurra jiraata. Ka'ee kana mana hiriyaa kiyyaatti qajeela. Ganamaani mana amantaa deemteetti moo manuma jirti laata? Qohmee dhaqee tana laala. Hannaa eessa jirta? Mana amantaa deemne moo amma manuma jirtaayi? Baga guyyaa dhaloota Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin geesse baga waliin geenye wayyi guyyaan kun guyyaa gammachuuti baga gammadde. Mana amantaa deemnu moo? Ani bee waan mana amantaa deemte natti fakkaateyyuu amma akkamitti mana amantaa deemne? Kottu kaa uffadhumee ka'ii in deemna mana amantaayi kottu. Walatta gorgis noori kottu seeni baga geesse guyyaa dhaloota Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin baga si ga'e. Noori nagaa tartaa fayyaa keetii amiin obboleetti koo baga walumaanuu gammanne akkam nagaa keedhaa fayyaa keetii ani nagaa koodha galata Waaqayyo. Kottu ilma seeni mee kottu seeni dhaabatini kottu seeni gara manaatti ol. Noori taa'e kun asuma gadi taa'e mee kottu taa'e asumatti naguma keetti baga si ga'e fayyaa keedhaa walatta boorkisani baay'ee nagaa koodha galata Waaqayyo. Guyyaan dhaloota Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos baay'ee namatti tola nama gammachiisa obboleetti koo. Hannaa maal hojjechaa jirta? Mana amantaa deemnaan taa'uun barbaadu maal hojjetta? Maaliif kun immoo anas keesse? Mana keessatti maal hojjechaa jirta? Maal godhaa jirta? Maaliif kun koo hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo namaa
akka kee wangeela baratee fi koo kun hin eeyyamamu. Otoo beektuu kana fiddeetu as gootee guyyaa kana mana ooltee kabajuudhaaf hiree mana amantaa deemu naan jechaa jirta. Mana ooltaare guyyaa kana guyyaatti waaqayyoof galata galchinu guyyaatti gammanneetu waaqayyoon itti galateeffannu ta'eetu otoo jiru mana kana keessan oolaa naan jechaa jirta. Maalinni kun ofiifuu kana asii baasi mana kana keessaa baasuu qabda amma hanna. Indee maaliif wanta nurraa hin eeggamne hojjanna? Kuni cubbuu ta'uu isaan beektu. Immoo kuni Kirismaasii dhagaa. Muka gannaati kun qillee muka qilleetu jechaadha kun. Akkamitii ati hin dhaabne moo kana? Indee har'ammaa mana amantaa maal deemna? Har'a manuma keenya oollee manuma keenyatti nyaannee dhugnee taphannee gammannee oolla malee har'ammaa mana amantaa hin deemnu. Walatta kidaan maal taate? Ara nam beeka guyyaa dhaloota Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waan ta'eef anaan iyyuu kun akkanatti gammadee mana kiyyallee bareessee ofii kiyyaafillee akkanatti kunoo bareedetoo jira kaa. Har'ammaa manuma oolla walatta kidaan maal taate? Indee guyyuma hunduma mana amantaa deemna moo? Ayyii haannaa koo baay'ee dogoggortee jirta. Har'a saantanis abbaa Gannaa jedha sunis mana kee dhufeet kennaa ijoollee keetiif sii fidee dhufa kanas gooteetta. Ayyii oboleettii koo maal taate inni jalaa dogoggortee otoo beektu otoo sagalee waaqayyoo yeroo hunda barattu maalitti na jalaa dogoggorte laata? Maaloo akkasii miti obboleettii koo. Kottu mee kottu omaan dubbatiniti kottu uffadhuuti ka'e hundumaa dhiisi hundumaa akkana deebita. Saantaas jettus itti deebita hin dhaqqabda. Amma ka'iitii uffatuma kee uffadhuuti abbaa bira deemnetu abbaa gaafanna. Anis atis hin baranna. Waaqayyoon nu barsiisa. Maaloo maal taate na jalaa dogoggorte garuu ka'imee ka'e uffata uffadhu kottu waanuma ta'e haa ta'u uffadhu. Waaqayyoon gammachiisna waaqi faarfanneet waaqayyootti gammannee guyyaa kanaan kan nu ga'e isatti gammanne isa kabajni guyyaa kana dabarsina otoo hin taane kanas hin jedhu kottuti wantuma gaafii nutti ta'e kana abbaa keenya gaafanneetoo deebinee gara mana keenyatti galla. Hin dogoggorini kottu mee ka'e uffata kee uffadhuuti ka'e hin deemna. Manuma amantaa dhaqneet achumaan abbaa gaafannee atis barannee gara mana keenyatti deebina. Kottu. Araan dogoggora takka illee hin qabu. Balleessaa takka illee hin qabu. Waanuma balleessi tokko hin qabu. Indee dirqamumaan balleessitee naan jechaa jirta ammati. Omaa waanuma tokko waan balleessi hin qabu. Garuu erga jettee ani abbaa bira deemuudhaaf omaa wanti na dhorku tokko hin jiru. Nan deema omaa rakkoo hin qabu nu lachuun baranna. Manni amantaa keenya garuu kana gonkumaa iyyuu hin dhorkitu. Kiristaanonni baay'een isaanii mana isaaniitti godhatu. Guyyaa kana haala kanaan kabaju waan ta'eef jechaadha. Kanaaf cubbuu miti kun. Erga jettee garuu kan hin deemnu omaa rakkoo hin qabu. Tole kunoo hanna habbanuu achi taa'anii jiru. Kottu gosh habbayyuu fagoo barbaachan deemne kunoo dhiyootti isaan argannee jira galanni waaqayyoof haa ta'u. Kottu hin deemna hin barannee gallannu lamaan keenya iyyuu. Abbaa akkam jirtu abbaa keenya bagaa guyyaa dhaloota Gooftaa keenyatiin isin ga'e bagattiin nu ga'e abbaa koo amiin amiin amiin. Nagaa keessanii abbaa koo baga guyyaa kana geessanii baga walii waan geenye abbaa koo akkam jirtu nagumaa? Tole gaariidha bakka abbayyoon ergaas madhiyootti arganne gaariidha namatti tola. Ishiin barannee gallannu lamaan keenya iyyuu maal jechuu miti. Abbaa keenya akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii baga walumaan keenya abbaa keenya. Nagaadhaa akkamii ayyaanne abbaa nu bira gaariidha galata waaqayyo abbaa keenya baay'ee gaariidha.
Gooftaa ijoollee koo baga naa geessanii baga wajjumaan geenye baga guyyaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin geessanii baga walumaanuu geenye ijoollee koo koottaa baga gammaddani guyyaan kun guyyaa gammachuuti baga gammaddani ijoollee koo koottaa asuma taa'aan mabukkee koottaa asuma taa'a. Baga geechan akkam ijoollee koo ayyaanni akkamitti kabajaa jirtu ayyaana guyyaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Akkami ayyaanni kun jajjabaattu. Tole abbaa keenya. Har'a bariidhaan gara keessan kan dhufnee fi wanta gaafii nutti ta'etu jira. Gaafii wayii isin gaafachuu barbaanne iyyuu abbaa keenya. Tole ijoollee koo baay'ee gaariidha baay'ee namatti tola. Maarree gaariidha gaafii yoo jiraate na gaafadha. Yeroo barbaadanitti na gaafachuu dandeessu. Wanta barbaadan na gaafachuu dandeessu ijoollee koo. Waaqayyo gooftaan nu barsiisa. Walumaan baranna. Waaqayyo nu barsiisa. Inni nu haa barsiisu. Iccitii isaa gadi fagoo nuu ibsee nu haa barsiisu. Laphee lidiyaadhaaf banee nuuf haa banu. Laphee keenya nuuf banee Waaqayyo gooftaan nu haa barsiisu. Inni nu barsiisa ijoollee koo. Na gaafadha homaa rakkoon qabu waanuma tokko rakkina tokkollee hin qabu. Na gaafadha ijoollee koo. Sa'aatii barbaadanitti wanta barbaadan na gaafachuu dandeessu. Tole abbaa keenya Waaqayyo umurii keessan nuuf yaa dheeressu umurii nuuf dheeradha. Abbaa keenya gaafin nuti qabnus guyyaa har'aa kana namoonni baay'een Kirismaasii yookaan muka gannaa jedhaniitoo mukti manatti dhaabbata muka gaattiraatirraa muka manatti dhaabaniitoo akkasuma wantoota garaagaraatiin bareechanii kan guyyaa kana kabajan hin jiru. Akkasuma immoo abbaa gannaa jedhanii yookaan immoo saantaa jedhaniitoo mana isaaniitti affeeru. Kennaawwan garaagaraatirree ijoollee isaaniitiif bitanii karaa saantaa kanaatiin yookaan karaa abbaa gannaa kanaatiin gara ijoollee isaaniitiif ergu. Inni kun amantaa keenya ortodoksii biratti fudhatama qaba abbaa keenya. Mee kana nutti himaa. Biyyi keenya garamitti deemaa jirti yaa Waaqayyo. Garam deemaa jirra yaa Waaqayyo. Biyyi keenya Itoophiyaan harka ishii gara Waaqayyootitti bal'isti. Har'a garuu biyyi keenya kunoo biyya waaqolii tolfamaa Waaqayyo ishii uume uumaa ishii dagattee waaqolii tolfamaatti amanaa jirtu taatee jirti. Yaa Waaqayyooti biyya keenya mil'adhu. Itoophiyaa nuuf mil'adhu yaa Waaqayyo gara biyya keenya nuuf daawwadhu. Ija dhiifama keetiin biyya keenya Itoophiyaa nuuf maari. Otoo hin beekin sabni keenya badaa jira. Otoo hin beekin uummanni keenya badaa jira. Otoo hin beekin otoo Waaqayyotti amanne jedhanuu waaqolii tolfamaa amanaa jiru. Xaa'ootiidhaaf sagadaa jiru. Yaa Waaqayyo ati uummata keetiif hubannoo laadhu. Yaa Waaqayyo adaraa maaloo gara keenya ilaali. Ati nu barsiifadhu. Nu barsiifadhu.
boo'aa jirtu? Maaltu sin boosisa abbaa koo? Abbaan boo'ina maalu? Maaltu ta'ee maaliif boosu garuu maaloo abbaa keenya bakka dhiisaa? Tole kaa ijoollee koo Waaqayyo nu barsiisaa. Jalqaba irratti muka gannaa yookaan kirismaasii isa jedhamu sana yaa ilaallu. Hundeessaan muka kanaa yookaan immoo kirismaasii kanaa hundeessaa amantaa taaddisoo kan ta'e Maartin Luuter isa jedhamudha. Maartin Luuter kun erga hojjetee muka kana yookaan erga hundeessee booda mana isaa keessa godhee akka waaqatti ilaalatoo ture. Inni kunis biyya Jarman keessatti. Biyya Jarman irraa gara Ameerikaa garagaraa bara 1830 hanga bara 1840 gara biyya Ameerikaa garagaraatti gale. Ameerikaanis akka waaqayyootti ilaaluu jalqabde. Bara 1940tti Ameerikaan fudhachaa dhufani. Addunyoonni gara biraas akkasuma fudhachaa dhufani. Akkasuma biyyoota keenya Itoophiyaa fi manneen warra kiristaanaa jedhaman tokkoon keenya keessatti illee kunoo har'a argamaa jira. Kuni garuu waaqolii tolfamaa waliin kan wal fakkeessu kan wal qabatudha. Keessattuu gaattiraan hafuura addaa waan qabuuf Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti mukoonni hedduun baala isaanii irraa ni harca'a. Gaafa mukoota hedduurraa baalli isaanii harca'u gaattiraa qofti garuu akka laliseetti hafa. Kanaaf wanta ta'e qabaa kan jedhan yaada qabu. Akkasuma immiziimii kan jedhamu mataan isaa waaqa kan jedhanii fi hafuura akkasii of keessaa qaba. Guyyaa kana namoonni keessumaa guyyaa kana namoonni kennaawwan garagaraa waliif kennu. Guyyaa kana waaqayyoo garuu hin yaadatan. Saantaa yookiin Saanta Kiloos kan jedhamu. Tole waa'ee kirismaasii amma kana yoo siniin jedhe Saantaa yookiin Kiloozii kana yaa ilaallu. Jaarraa arfaffaa keessatti qulqulluu Luqaas kan jedhamutu ture. Innis ijoolleedhaaf kennaa garagaraa kennaafii ture. Isaanis kanaan wal qabata jedhanii yaadu. Har'as akkasuma kunoo Saantaa jedhanii uffata diimaa uffata guddaa itti uffisanii areeda isaa gadi dheeressanii akka waaqayyootti fakkeessanii mana tokkoon keenyaa kunoo dhufaa jira.
Ijoolleenis ijoollee xixiqqaanis kan eegan guyyaa kana dhalachuu gooftaa keenya Yesus Kiristoos osoo hin taane dhufaatii saantaa kennaa fideefii gara mana tokkoon keenyaa dhufu kan eeganidha. Kuni immoo guyyaa dhaloota gooftaa keenya Yesus Kiristoos kabajaa jiru osoo hin taane guyyaa ayyaana saantaa waan kabajaa jiran fakkaata. Daa'imman xixiqqaan illee dhalachuu gooftaa keenyaa irraanfatanii dhufaatii saantaa ilaalu. Guyyaa kanatti hundumti keenya iyyuu Waaqayyoon dagannee Kirismaasii yookaan waaqolii tolfamaa kana mana keenyatti finnee saantadha jennee saantaa akka waaqatitti seegaa oolla jechuudha. Inni kun Waaqayyo irraa nu fageessa. Waaqayyotti nu dhiyeessu. Kanaaf nutis immoo guyyaa kanatti Waaqayyoon kadhannee gammachuudhaan guyyaan kun guyyaa addaa ta'uu maatii keenya ijoollee keenya barsiisuu otoo qabnu mana amantaa deemnee Waaqayyoon galateeffannee gara mana keenyatti galuu otoo qabnu nuti garuu mana teenyee saantaa manatti eegna. Kanaaf kabaja Waaqayyoof kennamu saantadhaaf kenninee guyyaa kana guyyaa Waaqayyoof kennu otoo qabnu guyyaa kana saantadhaaf kenninee Waaqayyoon dagannee Waaqayyoon irraanfannee mana keenyatti hojiiwwan garaagaraatiin dabarsaa oolla. Kanaaf inni kuni yaa ijoollee koo inni kuni dogoggora. Inni kuni otoo Waaqayyoon waan waaqessinu fakkaannu waaqolii tolfamaa waaqessaatoo jirra. Waaqayyotti waan amanne otoo fakkaannu otoo nutti fakkaatu nuti karaa hin beeknin karaa biraatiin waaqolii tolfamaa waaqessaatoo jirra. Egaa ijoollee koo guyyaa kana ijoollee keenya illee saantaa eeguu osoo hin taane guyyaa kana dhalachuu gooftaa keenya Yesus Kiristoos eegutu isaanirra jiraata. Saantaa osoo hin taane kan nuti itti gammaduu qabnu dhalachuu gooftaa keenya Yesus Kiristoos itti gammaduu qabna. Kanaaf yaa ijoollee kiyoo hin dogoggorinaa. Gara Waaqayyootitti deebi'aa. Waaqayyo hunduma keenyaaf laphee nuuf banee nu haa barsiifatu. Isinis guddaa galatoomaa. Ijoollee koo gaafii kana na gaafachuu keessanitti baay'een gammadee. Waan jecha tokko barachuuni waan guddaadha. Nama hubatuuf jechi tokko gahaadha jedha. Kanaaf ijoollee ta'uu guddaa galatoomaa. Sirriitti isiniif gala jedhee tanan yaada. Ijoollee koo eebbifami micayyoo koo akka oboleettiin kee hin banneef gara kanatti fiddee akka nuti hundumti keenya iyyuu gorfannu waan nu taasisteefi Waaqayyo si haa eebbisu mucayyoo koo eebbifami jiraadhu. Abbaa koo hedduun dogoggoree jira. Baay'een dogoggore. Dhugaa keessanii hawwu.
Abba Waaqayyoon ifa manaaf godhaa sanillee baay'ee dugugguree baakuu Abba ifa manaaf godhaa Waaqayyoon ifa manaaf gaafadha Abba oboleeti kooletta kidaan Waaqayyoon si haa eebbisu eebbifame guyyaa har'aa kana barumsa kanatti namatti tolu karaa dhugaa kana karaa qajeelaa kana kannatti agarsiise karaa keetiin sirra bulee Waaqayyo na barsiifate walitti kidaan hedduu naaf galatoome eebbifame Waaqayyoon si haa eebbisu Waaqayyo cubbuu koo mara naaf haa dhiisu otoon hin beekin Waaqa tolfamaatti amanaa ture Waaqa tolfamaa xaawwatii mana kiyya keessatti galchee ture otoon hin beekin ifa manaaf godhaa Jolee abbaa keenya amma sirriitti nuuf galee jira. Abbaa umurii nuuf dheeradhaa. Guddaa galatooma eebbifama abbaa keenya. Waaqayyo Gooftaan isin haa eebbisu. Amiin hunduma keenyaaf abbaa keenya ayyaana gaarii nuuf haa ta'u. Isinillee nuuf jiraadhaa. Umurii nuuf dheeradhaa. Oboleettii keenya. Hannaa homaa jechuun miti. Homaa rakkoon hin jiru. Waaqayyo cubbuu jibba malee cubbamaan jibbu. Gaabbiidhaan gara isaatti deebi'uun keenya waan gaariidha. Waaqayyo yeroo nuti dogoggorre otoo nu balleessin umurii gaabbii nuuf kenna. Sababni isaa maaliif? Akka nuti gaabbiidhaan deebinu waan barbaadnuuf jechaadha. Kanaaf obboleettii keenya Hannaa homaa jechuu miti. Hin gaddini guyyaa kana waa'ee kana barachuu keetti guddaatti gammadi malee gadduu hin qabdu. Ayyaana gaarii siif haa ta'u obboleettii keenya. Amiin 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 hunduma keenyaaf ayyaana gaarii nuuf haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እነሆ በኤፍራታ ሰማነው በዱር ውስጥም አገኘነው። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 131 ቁጥር 6 በቤተልሔም ተወለደ አማኑኤል ተወለደ አማኑኤል ከድንግል ማርያም በኤፍራታ ምድር በቤተልሔም ከሰማያት ሰማይ ከሰማያት ወርዶ ከሥጋ ሥጋ ከነፍስ ነፍስ ወስዶ ቃል እንደገባለት ለቅድመ አዳም ጌታ ተወለደ ከድንግል ማርያም ተወለደ አማኑኤል ተወለደ አማኑኤል ከድንግል ማርያም በኤፍራታ ምድር በቤተልሔም ሰብአ ሰገል መጡ
ከሩቅ ምስራቅ አገር ወርቅ ዕጣን ከርቤው ለእርሱ ለመገበር ወርቁን ለመንግሥቱ ከርቤውን ለሞቱ ብለው ገበሩለት ሰገው መለኮቱ ተወለደ አማኑኤል ተወለደ አማኑኤል በዚያም ምድር መንጋቸውን በሌሊት ሲጠብቁ በሜዳ ያደሩ እረኞች ነበሩ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 8። እረኞች ተነስተው እልል አሉ የዓለማት ጌታ ተወለደ እያሉ አሸበሸቡለት ቅዱሳን መላእክት ስብሐት ለእግዚአብሔር ብለው ዘመሩለት ተወለደ አማኑኤል ተወለደ አማኑኤል ከድንግል ማርያም በኤፍራታ ምድር በቤተልሔም አንቺ ቤተልሔም ደስ ይበልሽ ደስ ባንቺ ተወለደ ንጉሥ ክርስቶስ አንቺ ቤተልሔም የይሁዳ መሬት ባንቺ ተወለደ የዓለም መድኃኒት ተወለደ አማኑኤል ተወለደ አማኑኤል ከድንግል ማርያም በኤፍራታ ምድር በቤተልሔም